Qama Harargee jaalachuun kiyya goosummaa faarsudha. Gandummaa faarsudha. Harargee king jechuudha. Harargeen kutaa hunda caalti. Kutaan biraa akkasii, kutaan sun akkasii, kutaan kun akkasii jaani kutaa biraa arrabsuudha. Harargee jaalachuu jechuun. Dhaggeeffadhaa. Miis Harargee ta'uu qabdu ana isinii galee. Dhugaan isinitti himu. Kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan, okay? Kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan akka jaarraa abbaa gadaa fatteechuu kutaa takka osoo ta'in kutaa 11 jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan deemaa jirtu ana maakiidha. Yaa tanaman arrabsine jechuudha. Tanamaa wajjin ta goosummaa takka goosti tiyya tana jetteen been isin bar diaspora irraa dhaggeeffadhaa. Xiqqaarraa guddaarraa jechuudha. Ameerikaa Kaanaadaa teessanii guruppii ijaarratanii goosummaadhaan ijoollee walitti ijaarratanii gizee ficcihiistan isin keessan seenuun isin hin ji'an. Ani isin hin beekuun isin hin ji'e. Sababa san ati Harargee jibbitaan aan jettan. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Jaalattanis jibba. Abbaan dhugaan na jaalattan. Namni dhugaa jaalattan na jaalattan. Namni dhugaan jaalanne moo nan jaalatina. Wallahi wabilaan Rabbii qabadhee isin hojii dhaabbadhee falma jechuudha. Rabbii qabadhee. Namni tokko nan deeggarina. Namni tokko illee deeggarsa nama tokkoon barbaadu. Waggaa dila kanarra duulamu kanaa arrabsamu waan biraatiif miti. Goosummaa keessa seenu bakka hin seenu bar dirqamaa miti bar kun. Ameerikaa teessee gizee goosummaadhaan hawaasa walitti jaartu. Okay? Hawaasa walitti jaartanii miidiyaa kana gubbarratti goostiyyaa kiingi bar goosaan bar geemii hanqa goosaan taphatanii jechuudha. Goosummaa miidiyaa kana gubbarratti hanqa geemii taphatanii leenci kan namu goosa gale duraan leenci gizee namaa kan nameeyu tokko akkas gandummaa beekun jiru jechuudha. Gandummaan jaaraniiti Harargee tana qoshorombot godhan jechuudha. Isini galee dhugaa walii himna jechuudha. Yoo karaa Harargee gaddeebine Harargeen akka duutu ikoonomiidhaan akka bakka guddinaan waa hundaan akka duutu godhe hoolayyi as gubbarra fiiduu kana jechuudha. Akka tokkoomtee uummataa wajjin dhaabban ikoonomiidhaan hayyummaa waa hundaan akka hin guddanne ka godhu jiru asirratti bahanii tokko bakka isin akkas isin kutaa san jala fiidi. Kutaa abbaa fedhe jala haa fiigu. Anqan ganda kiyya narrabsiisnetti anqan gandi kiyya akkasiit akkanaat jee hin xunetti bikka fedhe deemee abbaan fedhen firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha. Kuni Harargee keessa hin turre jechuudha. Okay? Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beeknu jechuudha. Goosummaa fi gantummaan namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati. Kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira. Amma kara Salaalee yoo deemnu ta'e kara Wallaggaa yoo deemnu ta'e hin beeknu gosa isaanii goostamii hin beeknu. Ijoollee Salaalee beena ijoollee Arsiitti beena Baalee beena Wallaggatti beena jechuudha. Karaa Harargee kana deem Ituu Afranqalloo Humbannaa maali arkitee dila kana hunda Oromoo asirratti habee kutaan 11 amma ni beekan. Ati eessa naan jaan warra Humbannaati. Ati eessa Qaalluudha. Ati maarree naan jaan arkitee goosummaa isin gad dhaabdaniititi Oromoo Harargee bira kutee Oromoon kutaa 11 bira kutee akka Amaarri hundi beeku gootan jechuudha. Gosa namni ittiin wal baruuf kan nuti beeknu akka Oromootti gosa ittiin wal baruuf tokko jaa. Lammaffaa dhiini wayii yoo gannaqame gosti isaa sun wali baatee maallaqa buustee akka kafaltuuf yoo fuudhee waan takka gootee fi akka gad dhaabduuf malee gosummaan itti leellifamee ilmaan abbaa tokko itti ficcisiisuuf miti jechuudha. Ya nama isinii mi'oo dhabdan anaa isinii hima jechuudha. Minim Allahan bichaa nama faru humaana gosuun dandeessanii wanta gana goonus dandeessa haqa nama qabateetu if dura deema jechuudha. Haqaan hin deema. Gizee hedduu kaficcisiisu isinuma jechuudha. Ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaa'u diina wali gootan jechuudha asirratti hoolayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seenteetuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachiste Kaayiroo kana keessatti sababa gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira. Wallahi nama feemasii wayii jechuun maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan. Sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaabi ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuudha. Garaa wal ka ablee ni beeytan ijoollee Kaayiroo jirtan feemasii
miskiinticha jechuun miskiinticha homaan beekne garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuudha. Yaa kun hundiyuu maal rakkoo qabu mee takkooma Harargee jibbiti kajattaniif waan gosummaa hin faarsineef waan gandummaa hin qabneef waan biraati miti namni akka kiyyatti Harargee jaalatullee inumaa hin jiru jechuudha. Isin galee yallam orjinaal Harargee katabaara ani nani garuu faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaan jechuudha. Hojjadheetiin yoo mana barumsaa jaarus ta'e isin galee yoo namni biizinasa gooteeti maallaqa ganneexeeti qubii seentee yoo dhabdee jechuudha. Invest argatan hagaraa nama taasisarraa onji lolti asirraa gandummaa faarseeti miti dirqamaati. Namni tokko Wallaggaa arrabsuu isin galee Harargee jaalatu jechuun Wallaggaa arrabsuu Arsii arrabsuu Shawaa arrabsuu Walloo arrabsuu miti. Waliin jiraachuudha Harargee jaalachuu jechuun. Nuti kabeeynu Harargee san beeyna nuti jechuudha. Harargee san beeyna nuti sani malee kabeen ummanni lafa jiru hawaasni keenya hawaasni bal'aa hawaasni keenya ummatni Harargee kan lafa jiru waan isin itti jirtan kana miidiyaa irratti malee lafatti namni waliin nyaatee waliin dhugee jiraata jechuudha. Tokko ka gosaaf jee lafatti waltumu wallahi Oromiyaa keessa namni takka waltumu hin jiru gosaaf jee gandaaf jee jechuudha. Kutaan Oromoo kutaa kudha tokko waliin jaalatee waliin jiraata. Oromiyaa kutaa kudha tokko keessatti tokko ka gandaaf jeeti ganda kana abbayi biyya tanaa jee hin jiru. Hundi jechuun waliin jiraatee jiraata. Garuu miidiyaa kanarratti ka jiru jechuudha. Dhugaa walitti himna. Ani maanninam haqaaf namaduu jaalatu ni liqimsita dhiistummoo mataan naanneeffatteeti maakii jechaa deemta jechuudha. Isin galee maqaa Harargee kaballeessaa jiru. Harargee tuffachiistee wallaahi wabillaahi yoo Harargee maqaa maakiitiin kabajamte malee maqaa maakiitiin hin tuffatamtu. Yoo maqaa keessan maqaa gandummaa fi gosummaan asirra wal geessanii nama arrabsitanii fi nama abaartaniin ijoollee Harargee jedhame malee maqaa kiyyaan gandaa osoo hin ta'in namni takka maqaa kiyyaan hin tuffatamu. Namni takka inkwaan gandaa miti. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Maaliif gaafan dubbadhus gaafan hojjedhus itti yaadeetiin hojjedha. Maaliif rabbiitu na guddisee nama afoo na kaa'ee rabbiitu na guddisee fuuldura namaa na baasee waan ta'eef jechuudha. Isin galee dhugaa walitti himna. Yoo barbaaddan laal an dhugaan isinitti miti warreettan nama dhugaa dubbatudha. Waa jala seentanii maakii kuffisna hamaa koo hamataa koo jee Oromoon isin galee waan fedhees ta'u jechuudha. Nama isinirraa dhalateen waan fedhees ta'u baalagees ta'u jazbaas ta'u jechuudha. Isin galee garuu isin irra guddaan keessa amma uummata hawaasa kiyya bal'aa Harargeetti miti kan jechaa jiru. Kabaja qaba uummanni kiyya Harargee baalagee dayyuustoota asirratti maqaa Harargeetiin uummata saba guddaa uummata guddaa maqaa xiqqeessaa jirtuun jechaa jira. Hubadhaa isin galee ummata asirratti walitti qabame qooshaa qumburree haati abaartee biyyaa baaste jechuudha. Waan takka na gochuu hin dandeessanaan iyyitan malee isin maqaa Harargee balleessaa jirtan Harargeen akka namaa waliin hin jiraanne godhaa jirtan maqaa Harargee gabbuusaa jirtan akka Harargeen nama arrabsitu bakka arraba qofaan beesisaa jirtan jechuudha. Harargeen arjaa Harargeen hojjattu Harargeen nama hojjetu jechuudha. Nama gabbu'ee hojjetee jiraatu jechuudha Harargee jechuudha. Nama arrabsuudhaan fammasuu miti Harargeen. Isin galee isin maqaa balleessaa jirtan waan ta'eef likki keessan isinitti hima jechuudha. Feetu jaalatta feetu jibbita. Ani orjinaal yoo karaa Harargee deebine jechuudha. Orjinaala intala Harargeeti. Orjinaala jechuudha. Fedhu Arsiin himadhu, fedhu Walloon himadhu, fedhu Baaleen himadhu, fedhu Shawaan himadhu. Abbaan tokko maa himattanaan jechuu hin danda'u. Isini miti ijoolleen si komando maaliif Arsii himattanaan jechuu hin dandeessu. Ijoolleen Salaalee maaliif Salaalee himatta maaliif Shawaa himattanaan jechuu hin dandeessu. Unkwaan isinii miti isiniin jechaa jira bar. Arra yoon fedhe lafaa kee Wallaggaa himachuu danda'a jechuudha. Wallaggaa himachuu danda'an intala Oromoo kutaa kudha takkaatti irraan marsee kan hin barbaade bikka naatee ciisa deemee jechuudha. Namni tokko ati maa himattanaan jechuu hin danda'u. As nagree nagraachuu jechuudha. Bikkan barbaade. Yoo barbaade Oromoo irraa bahee jechuudha shinaashaa yoon himadhe namni waa'ee kanaa galchuu hin jiru. Yoo rakkoon keessan waan biraa ta'e malee isin galee rakkoon teessan waan biraa yoo taate malee waan barbaade ta'uu danda'an as biratti. Unkwaan ganda fedheetti maraxadhee galuu miti. Namni amantii ofiituu ni jijjiira bara yoo
namni tokko hin dhibuun jechuudha. Bikkan barbaade filadhee yoon barbaade arra lafaa kee ani intala Booranaati ani Booranaa jechuu danda'a. Maannim silanee ayin malakkatoo mannaatee raasu maaliif himattee naan jechuu hin dandeessu. Natti tolee madhee mirgan qaba. Okay? Na furadhaa yoon jees mirgan qabaan. Maannim silanee ayin malakkatoo. Okay? Asirratti iluu himadhu rakkoon qabu hin dhufa. Kutaa kudha tokko amma kutaa barbaadeen dhufa. Amma irreecha irratti dhufa. Kara salaalee tanan dhufa. Fedhellee kara wallaggaatiin dhufa. Bikkan barbaade jechuudha. Shoomamee jiraadha kabajamee waan ta'eef. Namni na shakkulleen hin jiru. Maaliif jennaan ani nama badaas miti. Nama ganda waliin nyaachisus miti. Nama hayi aboo nuti bari yoo barbaanne yoo barbaachisaa ta'e bar nuti Boorana keessatti mana ijaarannee jiraachuu dandeenya bar Harargee irraa baanee jechuudha. Senegalee si komandoo keessa deemuu dandeenya bar. Walloo keessa seenuu danda'a. Maal abbaa keetiif fidda. Na caala uummata wallootiif qabsooyitee taate. Na caala uummata wallootiif sagalee taateeti kana asitti dhuftee na arrabsitu. Maasirajjaaf marrajaa feesbuuk irra jira bar. Challenge qarshii takka geessisee waan danda'u hawaasa kiyyaaf guyyaa sadii riba dhabee jechuu kan hin gargaarsee bar. Uummata kiyya bal'aa osoo amma waa taanilee aanata fiidee sagalee taatu jechuu. Na caala ummata Harargeetiif sagalee taateeti. Na caala moo rabbii sodaadhuti. Osoo meeqadha kana darbanii aanaan ganda kanatti aanaat as keessaa bahee jeetiin bar ummata kiyya gargaarsisee bar. Osoo iyyitanii jechuu osoo iyyitanii isiin hin gargaarsitu jettaniitiin ummata kiyya akkasitti bira dhaabbadhee gargaarsee bar. Osoo jibbeensa qabaadhe maasaniin godhu bar. Osoo jibbeensa Harargee qabaadhe waliin fixu bar. Anqa maallaqa isii nyaattee jettanii ustaaza gizee 3-4 deebistanii ragaa isinii fidee lakkii kunoo ragaanatti erganii ja'anitti. Eenyu kan maallaqa gargaarsisee maallaqa manni murate isin garsiisee maakii malee. Eenyu jirame. Maallaqa manni kiyya murate kanaa je'ee namni gargaarsi akka nyaadha namillee isin godhe maakiidha. Dhugaa hin barbaadda waan ta'eef maallaqa manni kiyya qarshikum 10 murate dooraala jee fudhadhee silaachumaa cal jechuun hin danda'a ture bar. Ayyaachuu yesoo haqqa silammaal falle 10,000 beetee qorra xawu biyyee akkasitti risiitee maxxansee isin garsiise jechuudha. Miidiyaa kanarratti. Deebisanii irdaataan ustaaza baran geenya gizee jettan. Ustaaza gizee 2. Warra addaa'och gizee 3 ustaaza finnee bar gizee 3 bar. Gaafa gargaarsi guuramee raayyaa abbaa mancaatti kanname. Raayyaa abbaa mancaa gizee 3 dhufee maglacaa kan nu arkitee. Sababa xiqqaataa ijoollee Harargee maqaa Harargee balleessuun asirratti wal geesseetuma maquma Hararguma tana wallaahi uummanni kun eessaa akka dhufeen beeku. Maquma Harargee kana jibbisiisuuf asit dhufanii ustaaza ofii namni gizee 3 akkamitti deebisa. Gizee 4 laayivira dhufee yaa uummata na bira gahee jira. Kunoo gargaarsi keessan jee mee wallaahi jibdee jaa. Ustaaza gizee meeqa finne gaayis. Raayyaa abbaa mancaa gaafa kan namu raayyaa abbaa mancaa gizee 3 as fidanii mee ragaa nu garsiisanii jaanin hin jaan bar. Argitanii nama ofiitiif nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii Harargee keessaa baate tana malee tabaraatu jira. Itti isinii idee iyyaa ooltaniiti guyyaa guutuudha. Mee naa himaame rabbii sodaadhaati mee nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii tana malee tabaraatu jira. Hooleyyii ganamaa galgala maalumaaf guddattee nama afoo mul'attii gab kuffisneeti ciqaa argatan gosa keessa galchine cuquun buccuu keessa galchine jeetuma fiigu isaan malee harkitanii feemasii fuudhanii jechuu amma duras eenyu mu'aazillee akkasii salphisan. Eenyu salphise isaanuma ijoolluma hooleyyii tan mu'aazuma feesbuuk irratti kabajaa guddaa qabu mucaa xiqqishaa hin beeytanii mu'aaz murti guutoo eenyu akkas godhe isaanuma bar nama biraatii miti bar. Feemasii ofii fuudhanii gadalii wayii fuudhanii makiinaa jala fuudhanii makorbaasa jala fuudhanii gadalii keessa fuudhanii siree jala oowwisan. Aboo maaluma wallaahi wabillahi dhugaa dubbadheen doobar wallaahi hunattaa ganaagirra yamashabbiኝ ልደር ቃልቺ ሙአዝ akkasi Suudi Arabiyaa yaamanii jechuudha. Hooleyyii Harargee keessaa baasee bar nu xiqqeessaa jiranii bar. Bar nu xiqqeessaa jirtii bar. Uummanni keenya hayyoonni keenya Harargee sheekonni keenya uummata keenya kabajaa guddaa qabdan. Ijoolleen tun maqaa Harargee balleessiteeti dhaabbadhaa jaanii wallaahi. Dhaabbadhaa jaati dhugaa itti hima.
dhugaa itti himaa wallahi dhugaa itti himuu qabdan. Harargeen hayyuu meeqa qabdi beekaa meeqa qabdi barataa meeqa qabdi akka waan ofii Harargee bulchanitti bar miidiyaa kanarra fiigan bar hayyuu meeqaa jira barataa meeqaa jira miidiyaa kanarra Facebook kanarra meeqaa jira wallahi wabillahi kayoo gargaarsaa ummata ofii dooraala kuma malee hin gargaarre ijoollee Harargee kabajaa qabdu meeqaa jira boo dayyuusni anaatu biyya Harargee anaa bulchaa anaa Harargee murteessa jee bar kaafnu godhe bar miidiyaa kanarratti hay በጣም እኮ ነው የሚገርመው መቃኑ ያተን መታኑ ያተን ጀቃለች ሙዋዘ ከሴ ሱኡዲ ያመኒ ቪዲዮ ራወራ በንጀቹ እንጫ ከስቲ ፌመሳ አመለ ረቢን ገድምቡስኔ ኦላባሱ ጀቹ አከሴ ሱኡዲ ቲፊፉኒ ማለቦ maal amriin akkana maal wa musiibaan isinitti buute hay dirqama gosa faarsuun qaba Harargee jaalatuuf natti maame mee rabbii haaliqa sudaadhaan natti maame mee natti maame na dhibee bar ganama galgala hooleyyumaa na arrabsa kutaan biraa gabbaateeti ta ganama galgala na arrabsin jirtu teenya tana hooleyyii teenya tana malee hooleyyii jimaa akaafuudhaan biyyaa baate jechuu meenatti hima kutaa biraa ka gabbee ganama galgala suuraa kiyya qabate maakii bakka haa guddatan nama hamaa keenya hamataa keenya mee haa guddatanii jeetti dhiise jechuu خيسة خطني خيسة للايك أنجتشو عما ما لابو ما كقدنا هركستان خوبيتي سنجلت يعني سيني قدنا هركفمو هاي ما لابو هاي هرارجين بيكا باية كبدي هرارجين برتا ميكا كبدي بار إسيني أنا نو بيا بولشاي تشاجر تانير نو مالي فلتني نوتيتو مرا نوتيتو مال قدا هاي ولا نمني غافل وان هرارجين برتا انقمن وان هيون قمني ساقزي جولين تون akkana qabdee hundaan fiidu jechuu wallahi wabillahi barataa meeqa kan osoon dubbatiin barreeffama qofaan dubbatu meeqaatu jira wallahi yoo gargaarsaa ka dooraala kuma lamaan gargaaru meeqaatu jira boo wallahi wabillahi yoo hayyuu yoo dhiirummaa murtii guutoo ka jedhamu jechuu sinigalee yoo kamaali bakka waa dubbachuudhaan ta'e waa godhuudhaan ta'e maqaa Harargee arrabsiisaa jirtan dhugaan isinitti hima jaalattanis jibbitanis jechuudha hoolayyiin ganduma tokko qabatanii namni gosummaa faarsumti Harargee jechuun ummata kabajaa qabudha isin galee eessa akka dhuftanii hin beenuuntu jechuudha yaa dirqama gosa tokko bakka dirqama Harargee ta'uudhaaf Harargee gosti xiyyatanaa gosti xiyyasanii jechuu qabda jechuu yaadni isaanii kaayyoon isaanii sani nuti immoo abbootni keenya kana nun barsiisne yaa jaarraan abbaa gadaa kana nun barsiisne nuti yaa okay dhugaa walii himuun bareeda nu biyya marraha nu malee jechaa jirta miidiyaa kanarratti jechuu takka takkitti tantiyaan aslaqmishaalaw yaa maqaan akkana xuraa'uun qabu wallahi wabillahi maqaan nu badee jira miidiyaa kanarratti shorreessan waliin gastii gubbaa teessee nama arrabsuu qabda gizee isaan gosa faarsuu qabda akkas kaayyoon isaanii jechuu wallahi wabillahi hoolayyiin tun kaayyoon isii maali gizeati hin jaalattu nun feetu jaan nun jaalattu nu maarreen taatu jaan dhugaadhe gandummaa waan qabdaniif gosummaadhaan nama waan wal ficcisiisaa jirtaniif gosummaa fi gandummaa nama qabatee ganamaa galgala hojjechuu dhiisee biyya ofii guddisuu dhiiseetuma ganamaaf galgala asirratti wal geetuma iyyaa ooluuf hin jaaladhu dhugaa nama akkasiin jaaladhu yaa isin na caala Harargee taataniiti isin na caala moo